الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لأيانتو أسلا جرو جلت أرقمتن نغانكو بك جرت تسناكا كفو بك جراتني بك إقمتني يون إقدني سنين جدا إقاكا har'aa xiqqoo ishee isinirraa hin badee biizii ta'ee to'ii garuu hojiin koo addaan hin cinne hojjechaatuma jira akkuma duraanitti har'a immoo meeshaalee haarawaa qabadheen kara keessan dhufee too jiraan isiniin jedha turtii xiqqoo ishee haala biizinatiirraa kan ka'een malee hojii dhaabetii miti ijoolleen keessan dubbistanis dubbisaatuma jirtu galatoomaa isiniin jechaa warroonni chaayinaala keenya haarawaa taatan garatan sabiskiraayibii godhummaatii keenya ta'a. warroonni fana turtii gootan immoo sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa yaada soggaa qabaatan saanduqa koomentii jalatti naa barreessaa meeshaalee haarawaadha kanan qabadhee dhufe inni sunis maalinni qumsaatiin hin jira bifa haarawaan diizaayinii haarawaan garuu gaafa akkasitti hojjetamu akkasuma akka diizaayinii isaatii fi bal'ina isaatii fi hojjaa dheerina isaatii wal qabate gatiin garaagarummaa qabaachuu qaba garuu ani diizaayinii kana isin hojjenna kan jedhudha jechuudha kanan isin beeksisuuf kara keessan dhufe. warroonni barbaadan diizaayiniiwwan kanniin soofan hin jira qumsaatiin hin jira akkasuma mooyyuu wantoonni barbaadan algaadhaan illee baheetoo haarawa yeroo yerootti haarawa isin maxxansaatan jira isin maalinni dhuftanii imo waasaappiidhaan na dubbisuu qofa bichaadha jechuudha isinan keessummeessaa ani ka ofii kiyyaaf gaafii nama gaafadhe gaafii koo dafee deebii akka argatuun barbaada waan ta'eef namaafis akkasumatti of eeggannoo godha gaafii namni na gaafate yeroo kamuu oduman hojiillee qabuun oduman biizii ta'ullee gaafii namaa deebisuu duubatti deebi'eetoo hin beeku warroonni immoo gaafii hookan hojii kootiin waliif fakkaanne tarii hojiinan hojjedhuun kan waliif fakkaanne na gaafattaniitoo yoon isin deebisuu dhabe qofa bicha ijaaf qalbii keessanirraa na hambisa isiniin jechuun jaaladha sababbiin isaa waan na fakkaanne iyyaafannoon dhaqaa iyyaafannoo san tariiti odeeffannoo quubsaa dhabuun danda'a argachuu dhabuun danda'a gaafa san immoo waan hin fakkaanne odeeffannoo hin fakkaanne qabadhee dhufe nama dogongorsiisuun gaarii hin ta'u keessattuyyuu waa'ee banaatti wal qabate an odeeffannoo yoo namarraa dhagaye malee mana jireenyaa ani hojii kootitti miti waan isaatirraa isin hojjedhus irraayis waan an beeku tokko hin qabu garuu yeroo baay'ee odeeffannoo akkasii hoggaan argee carraa isin jala akka darbuun barbaadu akka humna keessaniitiin jechuudha. namoonni asallaatti na gaafattan jirtan namoonni kallattii adda addaatiin na gaafattan illee jirtu odeeffannoo hoggaan argee isin biraan dabarsu jechuudha oo akka carraa namaan gaafa wal argitu namni waasi gaafachuu danda'a achirraa kan ka'e anis immooyyuu waan takkanaan jira jedheen dafee kara keessan fida carraa akkasiis hin dhokseellee hin beeku jechuudha kanaafuyyuu amma ani hojiin xiyyeeffannaa guddaan irratti an hojjechaatoo jiru waa'ee meeshaalee mukaan hojjisiifamanii soofarraa jalqabee baqa meetiraal baqa mana guutuu isaa irratti an hojjechaa jira akkasuma immoo meeshaa faayidaa mana keessaa qaban kan biiffeedhaan wal qabatee jechuudha meeshaalee biiffee keessa galanii wal qabatee haga uffata koofartii ansoolaa algaalibsii wantoota adda addaa jechuudha wanta meetiraalatti fayyadamtan guutumaan guututti hojii kootidha odeeffannoo isin ilaachuu hin danda'a isiniifis bituu nan danda'a bakka nuu geessaa ittanitti isinii geessuu nan danda'a. Kuni hojii kootidha jechuudha irratti hojjechaa jira xiyyeeffadhee abbaa manaa koo wajjin irratti hojjechaa jirra jechuudha. akkasuma immoo yeroo darbes irratti lamaan hin dubbannee turre ramadaanni amma torbeetu hafaa seenuudhaayi ramadaanafis warroonni barbaadan jennee dubbannee jirra fakkeenya warri viidiyoo sun isin biran geenya ammallee irra deebi'een dubbaddaa ramadaanaaf maatiidhaaf warri wantoota juusirraa jalqabee jechuudha maatii zayitarraa haa ta'u akkasuma midhaan shoorbatirraa haa ta'u akkasuma immoo warroonni harka qalleeyyiifillee naannoo keessanitti namni ollaa maatii kootii yookaan ollaa koo harka qalleeyyii ture ani maatii kanarraa eebban barbaada warri ittanii loggaraatan keessattuu midhaan shoorbaa amma 90 faa ta'ee jira kiiloo takkittiin jechuudha haga 100 faa deemeetu jira waan ta'eef kiiloo 2 odoo nama dhabaadhaa bittanii waan kana jedhu immoo isinillee nama wanni jettanii jechuu kooti fi miti isinirraa hafeetii miti jechuu kooti fi miti kennaan akkasii isin keessa hoo jiraaten dubbachaa jira na hubattan jedhee yaada maaliif isinis keessas namoonni gargaartan baay'een ni jira tarii immoo karaa kanaanis hir'ina kootirraa nama nan gargaara jettanii soggaa jiraatan ta'e isinii geessina jechuu kooti fiidhaan yaada koon isinii ibsaa jira yookaan hojiin isinii ibsaa jira nu isinii geessina hawaasan irratti illee namni xiyyeeffatanii keessan guutetoo jirullee hoggaa jiraatan isin jechuun jaaladha akkasuma immoo dhukkubsataas deematii nu gaafadha warreettanii sooraattan nu barreessurra immoo bilbila nan laxxafa
bilbili kee garuu hin jira haa ta'u malee viidiyoo kanarratti nan laxxafa bilbilaan nu dubbisuu dandeessanii soofaawwan mirxii ta'anidha akkasuma kaammoo soofaa gaafa dhuftanii too gaafattan gatiin isaa garaagarummaa qabaachuu danda'a akkaataan wanni hodhaa isaa jechuudha keessattuu soofaawwan hodhaman hin jiru duubaa fuulduraan hodhaman hin jiranii kan leezariin jira kan carqiin jira akkaataa isaatiin irraa ka'ee beektan meeshaadha akkaataa meeshaatiin garaagarummaa qaba akkaataa bal'ina isaatii fi hojjaan dheerina isaatiillee garaagarummaa qaba. Kana hundi keessanuu beekuu qabdan. Kana hoon jedhu meeshaa ayyaantuun guyyaa guyyaadhaan meeshaa haaraa qabattee dhufte isin waan humna keessaniin alaa goongumaa deemuu qabdan. Namni of dandeessanii namni mooyyuu lakkii an of danda'e yookaan maatii kootiif yookaan ofii kootiif rigit mana ofii sirreeffachuun ofii qabuun gaariidha. Sammuu keessattuyyuu jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran biyya arabaa akkana taate daftee aartii akkas taatii akkana taatii kan jedhamu inni guddaan hir'ina jireenya keenyarraa kan ka'edha. Yeroo baay'ee achi waggaa teenyu fira baay'ee qabna. Halagaan nuuf tolaa, firri nuuf tolaa, nama nu jaalatu qabna. Gaafa biyya galle garuu mana warra sanii laallee nuti isaan gargaaraa turree eenyu gargaaraa eessumaa akaakayyuu habaabayyuu jennee abbaa torba lakkoofne yookaan warra onlaayinii kanarraan illee ta'e gargaarree gaafa galluu mana abbaa sanii nama ati gargaarte san laaltee mana kee olaaltu mataan keellee xashii jechuu danda'a. Osoo isinii danda'amee achuma teessanii meetiraala keessatti manni ofii bu'uura. Manni bu'uura gaafa mana gad dhaabbatte immoo mana keessatti waa si barbaachisu qaba. Isarratti sirriitti xiyyeeffachuu qabdan. Kan kanarraa hafe firri kamuu dabalata yeroo kana namni of jaalataa qofa ta'ee jira. Anumtaa jiraadhu jedha. Anumta of haa bareechu jedha. Manuma koo waan haa guutu jedha namni gizee kana. Kanaafuu of dagachuu hin qabdanii haga humna keessaniitiin haga bareedina hawwina jecha qofa osoo hin ta'in ijatti sin bareeduu qofa osoo hin ta'in haga dandeettii keessaniitiin wanti hojjennu xiraatii kan qabu ni jira. Meeshaalee xiraatii qabu ni jira nu biraa. Itti fayyadamuu dandeessu akkaataa humna keessaniitiin. Fakkeenyaaf soofaa 44,000 yeroo darbee irratti hojjedheen ture 55,000 irratti hojjedheen ture. Kana namoota kaanillee of madaalaa namoonni baay'een galatoominaan jettanii jirtanii achirratti jechuudha. Namoonni immoo itti fayyadamaa jirtanillee hin jirtu jechuudha. Kan hojjisiifachaa jirtanii isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka viidiyoo tana har'a ni jaalattan jedheen abdii qaba. Gorsa of keessatti qabdi. Kana keessatti gatii isaa isinitti himaan jiru ani meeshaaleen beeksisaa jiran ni hojjenna. Meeshaalee kana hunduu nu biratti ni argama hin hojjenna. Warri itti fayyadamuu dandeessani. Warri immoo ofii keessan itti fayyadamni immoo namootaaf sheer gootanii akka namni itti fayyadamuu godhuu ni dandeessu isiniin jechuu jaaladha. Sababbiin isaa yoo hiriyaan keessan, firri keessan, obboleettiin keessan itti fayyadame baay'ee tokko gaariidha. Isiniin jedha diizaayinii adda addaatiin halluu adda addaatiin filannoon keessan guutuun nu biratti argachuu hin dandeessan isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan meeshaaleen haga ammaa dabarsaa jiru kan hojjetamus argitanii jirtan tarii meeshaaleen yeroo baay'ee wal fakkeessinaaf nuti amma fakkeenyaaf algaa halluu biraa filatanii kaanis diizaayinii biraa filatanii isiniin jechuun jaaladha. Egaa kan viidiyoon kun gorsa baay'ee of keessatti qaba. Dhuftanii keessan nu dubbisuu dandeessanii isiniin jedha baay'eedha. Halluuwwan adda addaa viidiyoo dheeressuu kanan naqee halluuwwan adda addaa diizaayiniiwwan adda addaa meeshaaleen baay'eedha. Laala warroonni hojjisiifatan warroonni kun immoo itti bu'aara. Biyya keenya keessallee kunuun jiraa'uu jedhamee abdii ofittillee horuudhaafillee ni ta'a. Yeroo baay'ee hojjisiisuu qofa osoo hin ta'in isiniin jechuun jaaladha. Hatta minxaa fi diizaayinii kanaan jalatti bitachuu hin dandeessan. Wanni biyya keessa dhabame tokkomtu hin jiru. Wanni dhabame maalinni qarshiidha. Qarshiisan immoo jabaattanii cimtanii harka keessanitti qabachuun gaariidha. Gaafa qabattan ofis kabachiiftanii bakka inni guddaan afaan guuttanii biyya ormaatiin dhufee jechuun keessanuu gaafa qarshii keessan qabattanii gaafa ofii keessanii mana waan isin fakkaatu mana keessan keessatti ittiin bultanidha jechuudha. Akka namaatti afaan guuttaniitu kan dubbachuu dandeessan malee namni kamuyyuu alan deemee dhufee guuta biyya keessa kan ofirraa ba'eellee deemu mu'aamleen irraa gadi bu'ee eenyummaa ofii mulqatee kan deemu danuun ni jira biyya ormaa keessa deemee galee jechuudha. Maaliin inni
fira baay'ee qaba gaafa biyya ormaa jirtu gargaarsa namaan kaan gargaaruu kaan tamaarsisuu kaan hin ga'u irraa kan ka'e jechuudha. Of taatee gaafa jiraatte nama gargaarta. Gaafa ofii nama taate nama gargaarta. Gaafa ofii keetii jijjiirama fidde nama jijjiirta malee atuu ibiddarra teessee wanni nama jijjiirtu homtuu hin jiru. Asiittuu ibiddatu qabatee jira. Ibidda namarraa dhaamsuu hin dandeessu. Waan kana jedhu hammeenyaa miti kana isinitti himu. Namni kamuu akka mataa ofiitti jiraachaa jira. Isiniidha laayifii keessanillee gubee biyya ormaa keessa kan jiraatu isiniin jedha. Viidiyoon keessumarratti xumuree nagaan.